adeemsi marii ajandaa walitti qabu qaamolee qooda fudhattootaan naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti adeemsifamaa jira. Waltajjicha irratti haasawa kan taasisan Komishinar Malaakuu Waldamaariyaam rakkoolee yeroodhaa gara yerootti biyyattii mudatan haala itti fufiinsa qabuun karaa qaroominaa fi bilchaataa ta'een furmaata argachuu akka qabu ibsaniiru. Kanaaf immoo mariin biyyaalessaa murteessaa ta'uu ibsuun komishiniin marii biyyaalessaa erga hundeeffamee kaasee hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an raawwachaa jira jedhan. በምክክር ያልተፈቱ የሐሳብ ልዩነቶችና አለመግባባቶች በጠላትነት ለመፈራረጅ በር ከፋች የመሆን እድላቸው ሊያበቃ ይገባል። ገራገሩማን ያዳፊ ወሊገልቴ ደቡ መሪን ሂንሂከምኔ ዲኑማን ወልፈረጁፍ ከሪሳቁ ዳበቹ ደንደው ቀባ ገቲን ሀገማ ከፈሌ ኑገሁ ቀባ አዴምሲ መሪ አጀንዳ ወልቲ ቀቡ ናኖ አማራቲ አዴምሲፈማ ጅሩ አካታ ሂርማናፊ ያደ ነመ ሁንዳ ከነሐመቱ ታሲሱፍ ሆጀተማ አከጅሩ ሂመን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ የሚሄድበት አሰራር የሌለው መሆኑ ታውቆ ኮሚሽንን መሪ ቢያለሳ ኢትዮጵያ ቶኮ ገቴ ቶኮሞ ቀበቴ ሆጅማኒ ሆጀቱ ከን እንጀረ ተኡ ሁበተሙ ቀባ አለቶታ ኢትዮጵያ ቢያ ኬሳፊ ቢያላ ጅራን ሁንደ ሐመቹን ከን ሆጀቱ ተኡ ስኒፍ ምርከኔሳ ኢትዮጵያን መሪዳን ነጋቡሱ ሻከሉፊ ረኮሌ ኡመመን መሪፊ ወልሁበኑን ቀሮሚናን ሂኩ ቀብድ ጀደን ኮሚሽነር ኮሚሽንቻ ዶክተር ዮናስ አዳዬ በዘመናችን በሀገራችን ውስጥ እስካሁን ለሰፈኑ ችግሮች ዋና ምንጩ የቱ ጋር ያለ የማንስ ነው biyya keenya keessatti rakkoolee barootaaf mudataa turan maddi isaa eessa dhugaa ammoo eenyutu qaba kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Dhugaan ammoo wal arrabsuu fi afaan qawween hin deebi'u. Rakkoolee barootaaf kuufaman karaa qaroomina qabuun marii fi marabbaan hiikuun barbaachisaadha. Waltajjii marii ajandaa walitti qabu kanarratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa namoota dhiibbaa uumuu danda'an rogeeyyii miidiyaa hawaasaa bakka bu'oonni dhaabbilee mootummaa abbootiin amantaa fi kanneen biroo hirmaachaa jiru. Trakteeriin amma seeraan qotta taara haga barbaadde adhuma qottee oolta kombaayineriin hamtee adhuma midhaan haga kuntaala 100 illee adhuma galchita dadhabbiin illee hin dhaabate qabeen illee ol guddate harkaan hojjannaa jiboota hojjannaa sarratanya fa birri kiraa hojjisiifan amma kiraa sanuu barbaanne dhanne dhuunfaa kenna argachuu kenna baay'ee gammadinatti dhaga'ama. Siise bulaadha lafaga hektaar 5 fuunee qotannee faayidaa waggaa dabartirraa arganne amma wal faayidumsuun irra kaka'e mi'eeffannee tiraakter ima xaangurmoofne gaafannee arganne. Yoo kana itti fuufe uummati keenya qotee bulaan rakkoo jalaa eloo jalaa gadadoo jalaa gara abbaa qabeenyaatti hin caayidhee yaada. dargaggoonni keenya qonnaan bultoonni keenya humna xiqqaa qabaniin abbaa tiraaktaraa abbaa kombaayinara abbaa paampii abbaa maashinoota qonnaa ta'uu akka danda'an haala mijeessuudhaaf sirna qusannaa baankii sinqeetii wajjiniin walitti hidhuudhaan qonnaan bultootaaf dhibbeentaa 30 qusatanii dargaggoonni maaxaadhaan gurmaa'an immoo dhibbeentaa 10 meeshaalee qonnaa argatan haala mijeessee jira. Warraaqsa dinagdee Oromoo yeroo jennu wantoota gurguddoo afuri. Tokkoffaa finni dura mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru dinagdee yaa hoogganuu kan jedhu. Inni lammataa imaammatoota tarsiimolee seerota hojimaatota fedhii fi faayidaa uummata keenyaa dinagdee uummata keenyaa irratti rakkoo ta'an jijjiiruudha sirreessu. Inni sadaffaa fi inni murteessaan uummanni keenya daangaa hanga daangaatti socho'ee sochii dinagdee olaanaa keessa akka galu taasisu. Inni arfaffaa fi inni dhumaa isa kana si'oomsuudhaaf dhaabbileewwan adda addaa industiriiwwan adda addaa ijaaruudhaan kana si'oomsu. Ijaarsa Itoophiyaa keessatti Oromoon gahee guddaa taphateera taphachaas jira. Sirnoota darban keessa adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti Oromoon gahee isaa akka baatuuf barbaadamus biyyi ijaaramtu garuu kan Oromoon keessatti of arguu hin turre. Kanarraa ka'uun dhaloonni har'aa qabsoo geggeessuun jijjiiramni akka dhufu godheera. Hanqinoota turan fooyyessuun hojii ijaarsa biyyaa hafe milkeessuuf dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhu irratti Sabboonaa Gaddafaa Yuunivarsiitii Amboorraa barsiisaa Firaa'ol Abdiisaa bilbilaan dubbiseera. Hordofnee walitti deebina. Maqaa keessaniif gahee hojii keessaniitiin jalqabnu. Barsiisaa Firaa'ol Abdiisaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Walisoo kaampaasitti kutaa barnoota lammummaaf amala gaarii tan barsiisa. Siyaasa biyya kanaa keessatti mootonni wal duraa dhuufan Itoophiyaa bulchanii akkaataan isaan ittiin biyya kana bulchanii isa tokko kan dhiibu isa tokko kan ofitti qabu jedhanii warri kaasan jiru. Ishee kanarraa jalqabnu isin maal jettu? Seenaa bulchiinsa yookiin mootummaa biyya Itoophiyaa kanarraa yoo
yoo kaane inni jalqabaa barreessaa seenaati kan jedhamu Dakkara Abbaa Bahireeni dhaan jalqabaa Abbaa Bahireedha kan maqaa uummata Oromoo kana balleessuudhaan kan inni ka'e. Inni gaa wanna Oromoo laallatu kana an baay'ee bifa negatiif ta'e bifa gaarummaa hin qabneen uummata kana kan inni kaase. Gara mootoleetti yoo dhufne garuu seenaa sakaan dhiisnee Teediroosuma jalqabnee inni xalayaa murtii Ingilizii barreesse tokkotti bifa uummata kana uummata biyya kana akka hin taanetti biyya koo narraa fudhatanii ka jedhuudhaan kan inni maqaa uummanni kun ittiin of waamuun barbaanneen kan inni caqasee barreessaa ture. So uummata kana akka gara amantaa tokkottis qabuudhaanis yeroo jarritti kaasan jira. Egaa kaayyoon mootoleen yeroo isaaniiti kaayyoo ittiin uummata kana mootolee qofa murni garaagaraas kaayyoo garaagaraatiif fayyadamu ni jalqaba. Maqa balleessiis haa ta'u uummata kana cunqursuun haa ta'u maaliif yoo jenne tokko qaama tokko attaak godhuu miidhuudhaaf deemu namallee kaasuudhaaf haa ta'u yoo dhugaa dhabe sobaan hundee ijaarrachuudhaaf deemu jechuudha. Maaliif tokko nama sakaanne ofitti qabeessa tokko miidhuudhaaf akka tolutti gowwoomsaadhaafis haa ta'u nama sakaan of faana hiriirsuudhaaf seenaa sobaa wayii hin jirre wayii uumuun barbaachisaadha jechuudha. Waan uummanni kun hin qabaanne waan faallaa uummata kanaa ta'e waan bareedaa uummanni kun qabu immoo gadi buusuudhaan sabicha akka of jibbu gochuu danda'u tahaa namni naa of jibbu immoo harka nama biraatti geesse of kenna tasuma baay'ee iyyuu lolin jechuudha. So kaayyoo baay'ee qabachiisa. Akka siyaasa biyya kanaa keessatti akka istirateejii tokkotti maaliif uummata tokko bituudhaaf inni jalqaba saayikooloojii irratti kan hojjechuu qabu. Xiinsammuu hawaasa sanaa dhahuu danda'uu qabda jechuudha. Jalqaba lolli ta'uu danda'uu qabu. Saayikooloojikaalii mo'attu yoo ta'e ittiin siin fufu jechuudha natti humnaan afaan qawweessin haa ta'u eeboodhaanis haa ta'u waan fedheef iyyuu kanatti itti loltu suni uummata sana sustainable bara fagoodhaaf bulchuu ittiin hin dandeessu yoo saayikooloojii xiinsammuu hawaasa sanaa hin moo'in jechuudha. So kanaaf itti fayyadamaa turan jechuudha. Ate Teediroos irra darbee Yohaannis yoo fudhatte Oromootuma mootilee walloo lamman walirratti kaasee tokko gara ofii qabee tokko immoo achi dhiibee kan inni Oromoo walloo irratti kan inni qaqqabsiise jechuudha. Yoo gara Minilikis dhufte keessattuu immoo inni guddaan institutionalize ta'e laal uummata tokko achi cunqursuu maqaasaa balleessuu kana bifa dhaabbataatiin kan inni immoo hundee jabeeffate bara mootii Haayile Sillaasee. Maaliif kaayyoon isaanii uummata kana waggaa baay'ee dugda duubatti hin deebisnu yoo ta'e bulchuufis nu rakkisa jedhaniiti ka jarri uummanni kun tokko akka of jibbu poolisiin isaanii maltiilinguwaalii uummanni kun uummata sabaaf sablammii gosa 80tu jira. Isa sana gara afaan tokkotti isa kaan cafaqanii akka dhaabbataatti warri sanaan dura turanii poolisii kana jabaataa ta'e hin qaban. Jibbaadhuma akkasumatti bifa bacancaraa ta'eedhaan malee bifa dhaabbataatiin garuu kan inni jalqabe bara mootii Haayile Sillaaseeti. Itti dabalee immoo dargiin isuma sana fide dargii waan tokko gaa dantaa uummata kana labsii qonnaan bulaaf ka ta'u wanna fide mataa isaa qabaatu malee inni sun isuma sanatti fufsiise jechuudha. Biyya kana afaan tokko yoo goone bulchina ka jedhu ilaalcha dugda duubatti afaadhaan itti fufee jechuudha. Garuu ijaarsa biyya kanaa keessatti gama qabeenyaan haa ta'u gama lolaatiin haa ta'u kallattii hundumaanii oolmaan biyya kanaa fi Oromoon ooleeti oolmaan inni immoo deebi'ee biyya kanarraa argate walitti laata. Uummatuma Oromoo qofa osoo hin taane fardeenumti uummata Oromoo ga'een ijaarsa biyya kanaa keessatti qabu barreessitootni warri lixaallee warri faranjii kana dhugaa bahu jechuudha. Loltoota waraanaa baay'ee keessaa harka 80 jedhamu almost 11 keessaa gara 9 Oromoota turan. Kana jechuun maal agarsiisa? Alaabaa biyya kanaatii fi kan akka uummata kanaa kan baay'ee qabsaa'e biyyi kun akka isheen itti fuftu ka godhe uummata naannoo gaanfa Afrikaa jiran kana osoo akka saba kaaniin cunqursin maal jechuudha? Akka saba ofii qomoo kennee fi bifa guddifachaanis haa ta'u kan boojuudhaanis haa ta'u Oromoon ilma shan qaba. Akkuma ilma gudeedaatti uummata isa kaan laalee nagaadhaan wajjin jiraachuu kuni tokko falaasama Oromoon iyyuu biyya kana jaaruu qabu inni jalqaba. Seenaa isaas dhiyoo dhiisnee jaarraa 16ffaa keessatti iyyuu ga'ee uummanni Oromoo taphate baay'eedha jechuudha. Waraana Aduwaatiin as immoo yoo dhufne bifa nuyi uummanni Oromoo abbootiin kan keenya biyya kana ijaaruudhaaf gatii isaan baasan sana kan madaalu akka nun argannee fi akkanuma humaan baasne tokko kun sodaarraa dhufa baay'ee sodaarraan jibbarraan biyya kana keessatti uummanni kun gaafa dammaqee bakka dhabna ka jedhurraanii biyya kana keessatti akka waan nuyi ga'ee hin qabne nurratti hojjetameen akka nuti ofuma kan keenyallee biyya kanaaf humaan goone ka jedhu deema jedha. Biyya kanaaf waan guddaa goone abbootiin keenya waan guddaa godhanii humna keenya beekuu fi dursanii nu dha'uudhaaf deemu dursanii uummata kana dha'uuf deemu. Isa kana uummanni Oromoo garuu immoo akkuma kaleessa abbootiin uummata saba biraa ofitti qabaa ture biyyi kun ijaarameen dhume. Ijaarsa biyya kana bifa haaraadhaan mirga sabaaf sablammii eeguun itti fufsiisuun ga'ee
ga'ee beektota Oromootii fi uummata Oromoo jedhee yaada. Ammatti Oromoon maal gochuu qaba? Maaltu Oromoo irraa eegama? Jarri waan dhaban beekuudhaaf bo'u. Uummanni kan keenya garuu waan of harkaa qabu kan ammallee akkuma salphaatti waan laalaa jiru natti fakkaata baay'ee. Waan qabsoo waggaa baay'eedhaan dhufe kana laaffisee ilaaluun kun waan salphaadha. Jarri baay'ee wayii eenyumaaniyyuu akka Oromoottis ilaalu bakka eenyumaaniyyuu yoo ta'e uummanni kun kan inni beekuu qabu wanti nuti as deemu kuni mootummaa qofa kan laallatu osoo hin taane uummata qofa kan waloodha waan jechuudha. Kanaaf uummanni kan keenya as deebi'ee Oromoon kan dursuu qabu aangoo osoo hin taane kan dursuu qabu dantaa osoo hin taane kan dursuu qabu uummata Oromoof uummata Oromoo qofa jechuudha. Dantaa uummata Oromooti jechuudha. Sirna gadaa keessatti yoo fudhatte namni abbaa gadaa ta'u tokko bardaniidha. Bardanii jechuun maa'inni aangoo fudhachuun rakkoo ofitti fiduudha malee akka bu'aa fudhachuu osoo hin taane uummanni mootummaas haa ta'u kan mormus haa ta'u ijoolleen bosonaa qabsaanis haa ta'u kana hubachuu danda'uu qabu. Amma Oromoon hin dursin hamma dantaan Oromoo hin durfaminitti Oromoofis rakkoo ta'a. Biyya kanaafis illee Oromoon tokko ta'ee jabaatee dhaabatee jennaan rakkoon biyya kana uummata Oromoo qofa jechaan jiru harka 50 furmaatan argata jedhee yaada baay'ee. Uummanni kun uummata bal'aadha. Biyya kanaaf riisoorsii guddaadha. Garuu immoo yoo tokko taane uummanni Oromoo jabaate yoo tokko ta'e dantaa siyaasaa sana dhiphisuu yoo danda'a ta'e biyya kana miti gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu keessatti ga'ee guddaa taphata jechuudha. Inni guddaan garuu ilaalcha aangoodhaaf qabnu falaasama aangoodhaaf dhaloonni ammaa kun qabu garagalee of laalu akka abbootii keenya akka jawarra jaarraa 16 sirna gadaa keessatti ni jalqabaa maali ka jedhu sana yoo hubatu ta'e riili biyyi kun biyya badhaatu biyya fuula duratti Afrikaadhaaf iyyuu wabii biyya taatu uumuu danda'a uummanni Oromoo. Kana garuu uummanni Oromoo ga'ee kana beekee ani abbaa biyya kanaati. Biyya kanaaf hangafummaa dabartee kennuu qabu uummanni Oromoo baay'ee wayii baachuu danda'uu qaba jechuudha. Baay'inni keenya hangafummaa keenyaan wal simatee deemuu danda'uu qaba. Amma baay'inarraa gara greatness yookiin ammoo gara hangafummaatti deemuu danda'uu qaba. Yoo kana goona ta'e biyya kana qofaaf osoo hin taane nuti biyya kaaniif wabiidhaa kan isin jedhu barbaada. Galata argadhaa maqaa OBN'n ulfaadhaa isiniin jenna. Isinis ulfaadhaa galatoomaa.